ظهر أمي علي الآن أكدو إذا عادتي يا تيران يعني سوجين رفوج أتي عادتي نمنا من جري قرمتين جاء لما صوموا دندا جاء لما صوموا قبا يو كان مو مسكين يا تشزو قبا يو كان مو قبر بلسون سجاني بيتين نمن كن نم يك كسيد فقط تجسن سنين جدا ربي ولدت سنة قبو ولدت سنة فاقبو عملي جاري سنة فاقودو akkasumas ani kuma kudhan Itoophiyaa siniin yaadee jechuudha. Mallaqoo qarshii kuma kudhanii kaa'atitti kennite karaa waliigalaa kanarra kaahee meeshaa bitadhee deebi'ee shaayii dhugee yeroo inni bachi fuudhan osoo irraanfatiin ta'in beekaatu manachi kaa'e. Assalaamu alaikum jannee salamta warra jannataa. Assalamu alaikum jannee salam. Kerro keessan naayir. Ayye amiin. Ayye isin ergaa jira. Okay. Yeroo barreessa akkaawuntii barreessa ijoollee nama waan iyyata irraan keessuu dirraariyaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Taaptaabii fi sheerii nu godha galatooma warri waan iyyachuu hin dandeenyellee taaptaabii fi sheerii nu godha. Ayye Ahmed videoon ba'uun dirqama garuu naaf hin mijaa'u. Zakkoon qabu siifu. Sumayyaadha. Dursa fagatti geessan isiniin jedha rabbi walitti sinaa qabu walitti sinifaa qabu hamilee gaarii sinifaa godhu. Akkasumas ani kuma kudhan Itoophiyaa siniin yaadee jechuudha. Atamtamaan isinii galcha. Akkaawuntiin sun taa'ee jira obboleettiitii jedha qabadhu rabbiin jaadha qabachiisu. Hireen ta'e haa banamtu. Sheeroobe kuma kudhan jette obboleettiin ta'e nabboo waan isiin barbaadde rabbitti haa cabsu du'aa godhanii onnee qulqulluu ishee ka kiyya. Miskiina kiyya. Allahu akbar. Allahu akbar. Sheeroobe minuuti rabaya. Abboo rabbi barakaasi. Abboo rabbi barakaasi haa godhu. 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 درجة كرب بالحق درجة كرب بالحق هنا أحمد كان أقوله درجة كرب بالحق أنا ما كنت أقول إن جاني شيء روبن دعائي تجمع أقولني الدارين كنوا هكذا ما كنت أني دعائي نوا أقولني بكتك ذلك أبني مين أقولتي تلدا من مكان نعم سمية في مكان تلدا أبتني سمية ميدا هي أكاونتي بالفتشار ما بريسي كيرو ردي بأكاونتي ردي بأكاونتي إن شاء الله سنيجال تاني إن شاء الله أما أنا كده قبيني أمتي بربادني أمتي تنتظر لزمان مولتين والله إذا نيجته أمتي كاروا كساني تيجي ميجوف نيمتي رجع ربي تبجون ككاسي كندا سنا مجرا وادان قون وادان سيني ناربي كيسن سودارا أكاسي قال تومي سمياتي يكاشتي دعائي سيأقولني قديبوي دعائي دعائي فردو عبد اللطيف كجرو كان مكان مو عبد اللطيف عمري مكان للرانغتينا بيفهم وجين عبد اللطيف عمر قال تومي كدير فياتي أكنا كنو بابا كيريادي بنو أنت لالي عالم قلت علماء بنو أنت والله مبارك سمية قدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد والرجال كمان أستاذ روبيتي واجد يعني تكو غفلاوي كبكير رونا بيكا غفلاوي دعاي ناقول أني فستيني مالي غاف درامنا شيكا والد ولد واجد إيرا سني إن شاء الله وانا نجتو برباد نمني والله قويا جنكا وربي براوين كابا جتي ربي توائماتو بربادو لك نبي ربو فتا مالف جناني ilma namaa kana irra ka rabbiin irratti yoo kakatelle rabbi isa milkeessu jira jaani ani allahi rabbi nama irratti illee nama qulqulleessuuf osoo hin taane sheeka kana waan akkasiisan irraa akkuma yaadetti rabbi isaan illee haa taasisu samira waan akkasiisan irraa kajeella samira si galcha gaas irratti ergatu samira gaasii tuqee warri maas jala jirtani guyyaa cinqaa akka rabbi cinqaa nu baasu obboleessa keenna kana maatii isaanii maatii barakaallee akka rabbi nuu godhu isaan illee isaan barakaa akka rabbi nuu godhu osoo niyyattanii maaliif isaaniif osoo hin taane guyyaa rakkadhe hoyi rabbi bira ol kaadhe waan san maqaa dha'ee rabbitti haloo jedha haloo yoo jedhe rabbi gizeessanis dhaqqaba na dhaqqaba jettee waan akkasiisan niyyataa kaawwadha ustaaza inshaallah rabbi barakaallee isin yaa godhu ahmadillee qeerroon baay'ee nama waan kana irratti illee baay'ee hojjetaa turan sheekkamaan illee rabbi umrii haa dheeressu
ani gaflaawii qaba gaflama saniif du'aayina haa godhaniif hosteeni malee waan biraatii miti. Wallahi isaanii fi miti osoo qabaannee morma kennallee kennineef jechuun aalimman kenna jedhan morma kennallee osoo kennineef mormuma kennallee osoo kennineef ulamaa garaa nu nyaatu. Wallahi waan kana mee itti gaduma yaada dhukkubsaa na duniyaan isin sagaluma biraa deemanii waan guddoollee miti xiqqoo itti gayyaadha mee waan kana namoo mallee rabboo mallee oromoo mallee saboo mallee walirraa qabna kana biraallee sheeka bashaasha sheeka rabbi irraallee waa ظهر أمي علي جران أكدوي ده عادتي يا تران يعني سوى جن رفوج أتي عادتي نمنا من جري قارمتين جاء لما صوموا دندا جاء لما صوموا قبا يو كان مو مسكين يا جزو قبا يو كان مو قبر بلسون سجاني بيتين نملكون نما يكا كسي دلقيسون جاء تكسومه أبوك هدو دبيلا فجرة جاء تكنا راسومي دي فما وجن يو جدين هندن دامو جتو نيات سلاميدان وفي باسو سن أبو ببرنا وان هدو فجافت لون كابو ميديم يتي ميدان كنا راباس انجرون جتو صدقاء الرافودته يونم سنكنا كنف صدقاء الرافودته صدقاء سن وان ربي ساكن سن الرا واجب ربي سن في الراباس مالي نما براتين بكمبوسو جتو وانا أقسم الشهادة فات اللي يك وحيد لدي فكينيا نما لما كولد ورجاجر تاجن نما لما كولد تماجو يرو نما تكرر يلكان الرجاب ورجته يرو ما نمرتي تترياتن نم نكوني إبلون كلنا أرجع راجدا يرو يلكان إبل إننا رجابس نما كان حركتك أبتني أبو كوتو رجاباتا إبلو يرو يلكان الرجاب أرجع يوكجت تات رجابه يجرانين صاحب كيتو كوبل بلتي أبو أنا أمانة مرتي لكون دندهوتي أكان أرجع لك إيتي ناجا اتناهي مورا منا مرتي سنيو جري هندن دامو جتو سنيجنا هندن دامو جتو بكرجا نمرتي بهو كيست اللي نما برا بكبوفتو هندن ديت أكاسو من نظري كيست اللي نظري كيست جتون نمني تكو بحر الرجرا يا ربي يو أتيك بحر كنا راج نبافتو تادي غافا ربنا لا في سيف تتجو يا كلني ولدتك أبي سوماج ربي رت نظري ولا فكينيا يو أتي أصبحه تكو غانيا ترواتي كن تتولى صاحب مشاتي بالبلا بوجو يا كلني وفي الركاب سوما كرشي دي بشاني سيجن ناتي سوما جو يا كلني سومي يدان هنتهو جتو نما بكبو فتون هنتهو جتو الرابران أمو يون أبين سنما حركتي بدي هو اتقافتما أبين وان كنايو نما حركت بدي نقافتما نمني هنقافتم سنكا يفكينيا قرشي كما اتكنته سنغانا بيتي جتان غبا يرو ديمو حتو نركا فدت غلغلا يرو غلو ببر بري تيسن حتو تناركا فدتي حركو حتو نرا فدت سمنه تكاكيسي ننجرتو انماتي يلي نولين فدت يران namni kuni irraa fudhatu hin danda'u jedhan yookaa kiisii isaati badde yookaa hattutu isarraa badde walumaa gala namni sun harkaa baddee jennaan birrii tiyya kami ganama narraa fuutee harkaa badde jettaa hin jedhuun jedhan صلي على محمد namni amaanaa wahii namatti amaanaa miti namni nama wahii wakkalate waan akkana naa hojjedhu jedheen wanni inni naa hojjedhu jedhu sun yoo fakkeenya waan akka mallaqaalee taate ka khasaaru taate qarshii kiyyisan bakka naa buusii harka keetti irratti badde jedhe wanni inni sasuquuf hin jiru jedhan yoo shartii takkaan taate malee sun maal inni beekaatu maangate fakkeenyaaf qotilee itti kennanii borganama gabaa naa buusii naa gurguru kuma 20 jedhan abbaan namni bakka buufate sun galgala moo nama keessaa horii ufi hunda keessaa gadi yaase eddoo keessa bulche naannoo san akka duraan eddoo keessa bineensi horiin dhiifne horiin dhufee bineensi dhufee sangaa san nyaate waan ufi sababa itti ta'eef ni balleessaa jedha mallaqoo qarshii kuma 10 kaati itti kennite karaa waliigalaa kanarra kaahee meeshaa bitadhee deebi'ee acha shaayii dhugee yeroo nas deebachi fuudhan osoo irraan fatiinsan ta'in beekaatu manachi kaate injira bar namni akkasii wanni akkasii sun ammoo ni kafalamaa jedhan yoo haala saniin taate wanni wakkalame sun hin kafalamaa jedhan yookaan ammoo hin ta'u jedhan obboleeyyan islaamaa ammoo yoo wakkalamte jedhan waan yoo namni wahii bakka si buufate bittaa gurgurtaa keessatti haa ta'u aslitti huma abbaan qofti irra gad si buusafate san qofa hojjettaa jedhan yoo namni suuqi danaabiiti sin jedhe buna bittee itti galte
itti gaafatamummaa waan bittee sunii keeti yoo namni re'ee naa biti jedhee re'ee galgala ganama soyite abboo abbaan ebalu aanan jaalata jettee hoolaalleen tokko mettee yoo hoolaa tokko itti bitte itti gaafatamaan sima jedhan yoo inni tumaalessa naa biti jedhee ati goromti re'ee bittee itti hin galte itti gaafatamaan sima mallaqa san situ itti deebisuu qabaa jechuudha. Idan wakaala jechuun waan akkanaati rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nurraa haa laaffisu. Wanni biraa ammoo ka xumura irratti itti deebnu wakaalaan kun ajriidhaan illee ni tahaa jedhan. Ajriin ni tahaa jechuun sangaa kana naa gurgurii hardha an gabaa deemuu hin danda'u birrii 500 sii kennaa jettan. Ni tahaa. Assalaamu alaikum jannee salamta warra jannataa. Assalamu alaikum jannee salam.